Ashamaa akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo oduu ispoortii kan torbaan kana isiniif qabanneer. Oduu ispoortii keenya kan arraa kanarraa waa baay'ee akka barattan abdiin qaba kan isiniin jiru an qopheessaa qophii kanaati. Sheer laayik gochuun nu gargaaraa isiniin jechaa jalqaba irratti matooti oduu. Taphataa beekamaan biyya Saawud Arabiyaa kan ta'e Guroon birrii miiliyoona 10 kilaba Chaampiyoons Liigii kan ta'e haraaraadhaan bitameeti jedhama. Waldorgommiin tapha kubbaa miilaa kan ji'a guutuu haala ho'aa ta'een taphatamaa ture. Eda garee qamaatotaatii fi garee aarsitootaa jidduutti taphatamuun goolabameeti jedhama. Amma oduu bal'inaan. Taphataa beekamaan biyya Saawud Arabiyaa kan ta'e Guroon garee kilaba Chaampiyoons Liigii tan taate haraaraadhaan birrii miiliyoona 10 bitameeti jedhama. Taphataan kun osoo hin bitamin dura biyyuma Saawud Arabiyaa Manfoo'aa keessa taphatuun kan beekamu yommuu ta'u, gooliiwwan dinqisiisoo baay'ees lakkoofsiseeti jedhama. Taphataan kun kurfaa akka Guroo yommuu ta'u, umriin isaa amma waggaa 23 gahaati jedhama. Guroon garee kilaba Chaampiyoons Liigiitiin kaadhimamuu isaa dura magaalaa Saawud Arabiyaa Manfoo'aa keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa garee Hijaazaatii fi Barcaa gidduutti taasifamteen gareen Barcaa akka mo'attuuf shora guddaa taphateeti jedhama. Taphni garee Hijaazaatii fi Barcaa gidduutti taasifame miira daawwattootaa baay'ee kan booji'e ta'uu jiran kan nama hawwisiise taphattoonni garee Hijaazaatii fi garee Barcaa osoo goolii takkaallee walitti hin galchin hamma daqiiqaa 85 taphatuu isaaniiti. Taphataan garee Barcaa keessa taphatu Guroon yeroo 10 ol goolii galchuuf yaalii bareedaa godhaa turus hamma yeroon boqonnaa geessee boqonnaadhaaf bahanitti osoo hin galchin turuun baay'ee gaddus eega boqonnaa bahanii leenjisaa garee Barcaa kan ta'e mirqaanni yaada bareedaa kanneefi akkuma yeroon boqonnaa dhumattee gama dirree seenaniin taphataan Guroo tooftaa tapha isaa jijjiiruun kubbaa haala addunyaa ajaa'ibsiisuun taphattoota bebbeekamoo garee Hijaazaa hedduu dagee gara goolii garee Hijaazaa dhiitaa turus golkippaan garee Hijaazaa carraa naquu dhooggeeti jiram. Akkamitti osoo hangoolii takkaallee hin galchin saan dhumatti jechuun kan gadde Guroon daqiiqaa 87 irratti taphataan garee Barcaa kan ta'e Kashilabbeen kubbaa halaalarraa ijaan dhahee taphataa Guruudhaaf baafnan Guroon utaalee hidhiidhaan dhahuudhaan goolii ajaa'ibaa galcheeti jiram. Gooliin taphataan Guroon galche daawwattoota addunyaa baay'ee ajaa'ibsiisuu jiran kilabni Chaampiyoons Liigii kan ta'e haraaraan kaadhimachuu danda'eeti jiram. Guroon kilaba Chaampiyoons Liigii kan ta'e haraaraadhaaf akka taphatu gaafatamnaan tole jechuun birrii miiliyoona 10 fudhatee umrii guutuu akka kilaba haraaraa keessa taphatu mallatteesseeti jiram. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kan ji'oota tokkoof osoo addaan hin citin miira daawwattoota addunyaa miliyoona 50 tilmaamu booji'aa turee fi boochisaa ture. Eda galgala istaadiyoomii biyya qamaatotaa kan ta'e mana Barcaa keessatti garee qamaatotaatii fi aarsotaa jidduutti haala ho'aa ta'een taphatameeti jiram. Istaadiyoomiin kun namoota miliyoonaan tilmaamu kan baadhatu yommuu ta'u, guddinaan akka addunyaatti sadarkaa 5ffaa irratti argamam. Tikeetiin baay'ina teessoo istaadiyoomichaa guutumaan guututti bitamuun irra baay'een daawwattootaa tikeetii dhabanii dirree istaadiyoomicharraa gama iskiriinaatiin daawwachaa bulaniiti jiran. Taphni garee qamaatotaatii fi aarsota jidduutti geeba wal harkaa fudhatanii mo'attoonni eenyu akka tahan beekamuuf osoo hin jalqabin daqiiqaan 30 yommuu hafuufitti pirezidaantiin biyya qamaatotaa kan ta'e haraaraan ibsa istaadiyoomicharraa dabarsaniin akka jedhanitti geeba kubbaa miilaa kana qopheessuuf yoo xiqqaate birrii miiliyoona 200 ol baasii godhanii akka jiranii fi taphattoonni isaanii hamma dhuma guyyaa har'aa kanatti as gahuun isaanii baay'ee isaan kan gammachiise ta'us dubbataniiti jiran. Pirezidaantiin biyya qamaatotaa akka jedhanitti taphni har'a biyya isaanii qamaatotaa fi biyya aarsitootaa jidduutti ta'u kun biyya keenya lachuufuu kan gammachuu akka ta'us dubbatanii eebbaan taphattoota gama istaadiyoomii afeeruun haasaa isaanii goolabaniiti jiru. Akkuma pirezidaant haraaraan haasaa godhanii kabajaan simatamanii istaadiyoomii keessaa bahaniin taphachiistonni sadan garee qamaatotaatii fi aarsitoota akka taphachiisaniif afeeramanii turan kubbaa fuudhanii gama istaadiyoomii seenaniiti jiru. Taphachiistonni kunniin maqaan isaanii kan itti aanan kana yommuu tahan isaanis kan jidduu fiiguun taphachiisu Mirqaana, kan sarara gama bitaarra fiigu Duqaaqa, kan sarara gama mirgarra fiigu Haf jedhamuun kan beekaman yommuu tahan leenjisaan garee qamaatotaa kan ta'e Jimaan taphattoota isaa wal duraa duubaan gama istaadiyoomii naquun taphattoota isaa ummataan wal barsiiseeti jiram. Abuu Mismaar, Galamsoo, Balaqqee, Qarabulaam, Buqqisam, Wandoo, Boobiyyaa, Awwadaay, Siinqee, Giroo fi Goggogaa yommuu tahan taphattoonni bebbeekaman sadarkaa duratti bitaa fi mirgaan dhaabbatan Taacaroo fi Buqqisa jedhamuun beekamu. Taacaroon haa gabaabbatu malee taphataa akkaan goolii galchaa turee fi har'allee yoo xiqqaate goolii 3 ni galcha jedhameeti eegama jechuun osoo taphni hin eegalin eda bosoneen gaazixeessaa keenyaaf
himee kan jiru tahuu fi leenjisaan garee artistoota kan ta'e Hasalliin taphattoota isaa haaluma wal fakkaatuun uummataan wal barsiiseeti jira. Maqaan isaaniitis sigaaraa, shiishaa, tuffahaa, naanaa, gaayyaa, qorrondee, hoofee, horjoo, gaanjaa, kubeerii fi timboo daaraa yommuu ta'an taphattoonni lama sarara gama duraatiin dhaabbatan kan gama bitaatiin dhaabbatu shiishaa kan gama mirgaatiin dhaabbatu sigaaraa jedhamuun beekamu. Taphataan sigaaraa jedhamu akka taphataa taacarutti goolii baay'ee lakkoofsisu baatus akka wal dorgommii tapha kubbaa miilaa addunyaa kan barana biyya qamaassaa kanarratti taasifamaa jiruun sadarkaa lammaffaa irratti argama. Taphachiisaan mirqaana jedhamu sirbetti afuufuun akkuma taphattoonni tapha eegalaniin deeggartoonni baay'eenis wacuu fi baay'ees walitti kijibuu eegaluun istaadiyoomii mana jimaa goosuu akkuma eegalaniin taphataan garee aarsitootaa kan ta'e gaanjaan faawulii hamtu taphataa garee qamaatotaa kan ta'e taacaroo irratti goonan taphni eegalame daqiiqaa 3tti taphachiisaan mirqaana jedhamu kaartii diimtuu kannee fi akka bahu taasiseeti jira. Taphattoonni aarsitootaa mormii baay'ee dhageessifnaan taphataan timboo daaraa jedhamus kaartii yeloo argannaan booda sodaatanii tapha eegalanis osoo boqonnaan hin gahin taphataan taacaroo jedhamu goolii miira daawwattootaa boojitu galchuun istaadiyoomii daranuu akka goosisan godheeti jira. Eega boqonnaa bahanii as deebi'an kana taphattoonni aarsitootaa baay'ee ooriyanis goolii osoo hin galchin dhumarratti laafanii kufuu eegalaniiti jiran. Taphattoonni garee qamaatotaa daranuu tooftaa taphaa hammeessuun taphataan guroo jedhamus goolii takka galcheeti jira. Taphataan shiishaa jedhamu wayita taphataan buqqis goolii galchuuf jirutti darbee kuffisuun mirqaanni goolii firii takka garee qamaatotaatiif sirbetti afuufuun kennaaniif leenjisaan garee aarsitootaa kan ta'e Hasalliin baay'ee aaruun daranuu akka gurraachamu taasiseeti jira. Taphataan guggugaa jedhamu akka dhiitu ayyamnaan barranyaan garee aarsitootaa kan ta'e horjoo gamasitti kuffisuun goolii ajaa'ibaa lakkoofsiseeti jira. Dhumarratti yommuu daqiiqaan 90 taphatamee yeroon dabalataa daqiiqaan 3 hafuufitti taphataan garee aarsitootaa kan ta'e sigaaraan kubbaa argatee galchuuf osoo fiiguu dirree keessatti gaggabee lafa dhaheeti jira. Taphataan Abu Mismaar jedhamu akkuma kubbaa gama goolii garee aarsitootaa dhiiteen taphachiisaan mirqaana jedhamuu fiishkaa isaa sirba itti afuufuun gareen qamaatotaa garee aarsitoota 3-2 injifachuun geeba addunyaa yeroo jalqabaatiif gonfateeti jira. Taphattoonni garee aarsitootaa baay'ee gaddanii dirree keessa ciciisuun bohanis taphattoonni garee qamaatotaa geeba wal harkaa fuudhuudhaan gammachuu hammana hin jedhamne gammadaati jiran. Dhumarratti mataa garee taphattoota lachuufuu badhaasa dhamaatota jedhamu mormatti kaa'anii fi wal dorgommiin kubbaa miilaa addunyaa haala boonsaa taheen raawwatameeti jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya ispoortii har'aa kana caqasuun waa baay'ee irraa akka bartan abdachaa sheer laayik gochuun nu gargaaraa kan isin jedhu an qopheessaa qophii dambalii kanaati. Qophiiwwan keenyaaf waliin turtii gaarii.